ganaa hedduu hin jarjartu of duuba deebitee jechuu taatu malee tun ijoolleen duraanuu ijoollee eebba qabdu haalaafisuuf jabdu anaaf dhugaan haaliqa gabbartu ijoollee teenya wajjin daranuu mirqaana abdii kutachiisaa hordoftoota keenya hamilee teenya haa masaanuu dabbartu. Allahu Akbar. Khairi wa khairati bo awe masano adabarte. Allahu Akbar. Itijabzi. Ishin jennee jirra afaan buqqaafattee waa takkan dubbatin sammuunis intaltee waa takkan hubatin duraanuu jaamaadha ijaanis hin gartu ijoolleen diilleen liftu immoo guyya guyyaan numa haa milkooytu saa'ibban isaaniitiif giiftiin qaaliin akka haadha samiiraa tun tandiin barachuudhaan dhibee wallaalaarra sammuu fi artu. Allahu Akbar. Iwa Allahu Akbar. Kanis pakainya atos. Namaa keessa olii fi gaffiitee arra dararamtuu sanga wayyaa garuu qalbiidhaan ni beekti arra kana malee borunuuf dabartiis akkamiyyoo jettan akkuma argitan wahii abdii murtii yeroo qabdu seeraan fayyadamtee markatatiin seentee tasgabbii waa bartii hanga maammadoolleen afaan ol qaqqabee ganda keessa deemu imaanaan baratti hin gartuu dubartiin. Allahu Akbar. Haga kun garte bakka adda deemu gadi hin jiraame ke hin baratani isan. Allahu Dukkanaa siifaa ibsu ifaa hundeessaa markazaa yaa abbaa haniifaa barsilaa si dhabne bilaashi wallaalli qalbii keessaa fuudhee ijoollee teenya dhifaa eegas isaan kana waan beeytu barsiisaa akka of jalaan banne daandii agarsiisaa guyyaa kanaan geesse jalaa fi gubbattis milkii taatu malee sin qunnamin xifaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wanni yaa ustaazii kiyyatan dura wallaalli isaanitti banee siituttiin barsiisee irraa cufen kuuftu kabajamaa keenya si eebbisuu naqaatan ganda jabaattes ati siifaa laaftu duraan eebba qabdaa adawwiin tee hundi osoo hin dhaqqabne miila jalaa kutee karatti haa kuftu osoo namni baay'een barachuu dagatee wallaalummaa keessa kophaa ofii buluu kan akka abaluu eenyumaaf naan jettan. Himu maaltu naan ga'eemi jechuma kanaanuu naxaana haa baasu hangan qabu ammaahu anaa dhiiro jedhee warri mataa lulu kun eenyu sun eenyu gaaffii jettuuf deebii kennuus hin dandeenyu as yaamaa gaafadhaa manguddoota keenya warra mataa moluu kan barnoota dhiisee kophaa ofii ciisee ijoollee sobaa bulu. Allahu Akbar. Manguddoonni keenya kan warri mataa molutti dafa ijoollee dhugaa waddaadhaan bakka isaan jiran. Baasanii immoo kan bakka isaan jiran gurguree sana. Allahu Akbar. Maalum iddoo tokko deeynu dus waliin jeeynu haa beeku hundinuu waan liinkii tuqatee asitti argameef wannin jechuu fedhe haa isiniif galu akkumaan jedhetti anis nam tokkoofiin asitti ergame akkasi qabaddaa kanaafi maqaasii irra deddeebi'ee dhaadheessuuf xiqqame. Allahu Akbar. Iwa Allahu Akbar. Khairi wa khairati. Eebbifamtuu teenya waa eeggiti jechaan ibsee fixuu baadhuu suma gammachiisuuf arra eegaan dhufe akkanatti hin deemu qeequmaaniin dhahee masaanuu ta'e aarsaa haa ta'uu malee yoon dubbachaa bulees jechiin ansiin jedhu gocha keetii gadi giiftii teenya qaalii anaa miti arra hojii keessi faarsa. Allahu Akbar. Khairi wa khairati. Allahu Akbar. Kana jennaan warri ol yaatan kun nyaara wali guuraa hiiqaboon dura mee haadha samiiraa tana dhaadhesseetiin haasida hiraarsa eenyuun narra laala'anii gara kootiin gammachuurraan jira tokko faaraan hanganumaaf aara gartan agarsiisa warra akkasiisan takkittiin dhiituuniin garee gubbaa qaarsa. Allahu Akbar. Ya Rabbi nuti ayya. Allahu Akbar. Ya Rabbi barattoota keenyaaf nuuf laaffisi jabduu ijoollee tokkummaadhaan garee diin utubdu kan kalaama kan kee barachuudhaaf hogguu jabaattee ta'abdu kana gammachiise riskii teetti hirii milkaa'uu isaanii namni tokko dhugaa see'uu baatus naaf immoo zaahiri haalii teenya ammas asumaan hubaddaa namni guyyaa irraa ummaa samiiraatiif afeeree na fide laal ummumaa hiri.
asubanu hubadha. Allahu akbar. Naasumni samuudhaan wal jaalanna jette gubbaa miti keessaan. Kanaafuu yaa shaamee laal wannin si yaamee fakkaan dhaga'eetti shaameen kun hedduudha amaanaa jabeessaa. Eebba isii kana irratti argamtee bakka xiyya buutee akkanaaf dubbattuun barbaada waan ta'eef qabeetiin si geessaa nu kaasinaan jette abshir jedhiin je'een arra dhaqeetumaan masaanuusii hundatti jireenya hadheessa. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasitti yaada. Eega wal gara markazatiin kan rooda tulchannaa imala eegalle. Maasha Allah dubbiin tan beekanii miti tan gammachuu ijoollee nutuu eega dhufnee miira isaanii ilaalle. Ofumaafuu wajjin miira keessa galle. Yoo nu gaafattanis beeknee isiniin himnu nuti bakka jirrus barturuun wallaalle. Allahu akbar gammachuu keessa bakka jirru bardiruu wallaalee kam gammannan jiru baay'eedha gammanne. Allahu akbar. Kan isin nafteef tanaa isaa milkeessu isaan kun dhugumaa warra bakka guddaa hiriyummaaf qabu. Jaalala isaanii gubbaan dabalee fi haasida isaanii rabbiin haa adabu. Naa wajjin eebbisaa meestiin godhinaa bar jarri lamaan kun sigaaliin beekanii dhugaa waliin lubbu. Allahu akbar baay'ee waliin lubbuudhaan isaanaa eebbisu goota. Walumaa galatti barattoonni keenya warri guyyaa irraa kana eebbifamtan kaniin an isiniif qabu dhaamsi guddaan. Kanaaf sani jennee osoo wal qoqqoonnee hin facaane adda. Tokkummaan cimtanii waan barattan kana seeraan jabeeffachaa isa fuulduraa san akka itti yaaddan. Warra waan barate hojiirra oolfatee irraa fayyadamu isin nuuf taasisee riskii bahaaf dhihaa fitee isin kana biratti haa guuru. Warri waan jalqabe obsee galmaan ga'u ni beekama duriis daandii kayrii malee daandii sharrii qabu irran qaxxaamuru. Of hin dagatinaa yoo jabaatte malee yoo ifaajje malee miidhaa irra ga'e yoo sabbare malee hin jiru namnummaa waan facaase muru. Allahu akbar waan ol ka'anii fudhatan waan facaafatan muratan. Allahu akbar. Duraan karoorfatee irra deemaa jiru guyyaa har'aa kana gammachuurra jira koottaa laalaa kunis warri kanaa bar yeruma hundaa'u sammuu ofii malee markazan jijjiiru. Nyaachaa jiran har'a alhamdulillahi ashiitaan amataa isaaniif bilchaattee osoo dubri gasleen tiktokuma jalaa hudduu mimicciiru. Allahu akbar gasleen osoo jidduu mimicciiru warra isaan asii ol ba'an jiran kayrii wa kayraati. Allahu akbar. Gara duraattis daran cimaa jennaan tokkummaan jiraannaan abbaan aangoo qabu rakkoos ni bal'isa. Akkuma bifaatti yaani namaa sadda tokko yoo gammadu gammachuma kanaaf tokko immoo ni gadda. Gurraachaa fi diimaas adda amallisaa tokko yoo lallabee gurra si oowwise gariin hin dubbatu inuma callisa. Akkasuma mallee ilmi namaa hundi kaayyoo mataa isaatiif qilleensarra kaata wal moggaa faallisaa. Kan rabbiin laaffiseef yeroo barnootatti ol seenee barannaan kallattiidhaan deema gara kutaa isaa shororkaas hin qabu tasgabbiidhaan ciisa. Baay'ee namatti tola bara malli isaa. Miskiina wallahi sumayyootii tanan eeganuuf qaceelche rabbirraa haa qabu jennee itti tufnu Maammadoo jallisaa. Allahu akbar. Ewa Allahu akbar. Itti tufaan egaa kayrii wa kayraati ammoo nutti fayyaanee kan gari adii yoo nama gaafatin. Aan keessatti Allahu akbar. Du'aayii akkanaa faaxeen abaarsumaaf teessi mee falli maalirree silaas Maammadoochi ija duraa dhabuus wayi dandeessi bar takka faan araadatti ta'ee viidiyoo dawwal teessi yaa rabbi sin dibdu tan silaa ammatti heerumuu barbaadus karaa ofii feetuun dheebuu tana baasi waliif halaaleessi osoo hin tursiifne yeroo gabaabdutti waliin gammachiisi jenneeti kadhannaaf wal bira nuuf geessi. Allahu akbar. Yeroo gabaabdutti aruuza nu argisiisi. Allahu akbar. Amiiniin akkatti yamaatti gaafoo mataa rulaa jira kana eessa jirtu? Yaa ustaazii kiyya yeroon akkasitti an du'aayii godheef takka lafaa kaatee akka waan kadhaan tun isiidha. Taate laal hoggaa sassiiqaa naa'ichi dhaabbattee qeeqaan nama laaltu mudhii sii qabattee dhaabba nin gaafadha waan jechuu barbaadde kan duraanuu teessu kursii raallaxi jettee.
waan biraatii miti du'aayii duraarra tan boodarra goote tanaatu nuuf ta'e haquma dubbanna keessaafuu addatti dhiiratiin qabdu fa'e ittuma dhiisiga dhugumaan jaalanna du'aayii akkasiisaniin nuuf jabaadhu hanga dandeenyetti nutis ni laallanna. Naan hin jettu seeta. Osuma jaalannu osuma gammachuu waliin tattaban gocha haalii yeroo kan dhaamsi barattoota keenya barsiisaa jabeessaa goota isin baasu wallaalummaa keessaa dhaloota qaruudhaaf mudhii isaa hidhatee kan qabsoorra jiru baana yeroo hunda beelahee dheebotus garaasaa hidhatee kaayyoo galmaan ga'uuf obsaan ciniinnatee kan damme isaa jiru qalbii dur dagamtees Abu Haniifaa illee umrii haa dheeressu gammachuun har'aa kun isaanii argamte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.